Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu. Har'a waa'ee Muktaar haasa'uu fi maalinni waan tokko sobni hin jiru maalinni namni sooyyaadiin waan tokko beeksisnidha. Waan biraa hin uumamne waan guddaa jechuudha, waan badaa akka ta'e hin uumamne isallee sirreessinee namni hin dogongora ture garuu warra Muktaar jaalattan warra Muktaar beetan hundi keessan warra Muktaar jaalattan warra Muktaar beetan jechuudha hundi keessanii namni yoo dhiifama gaafate yookaan immoo dhiifama isin gaafate wanna jiru yoo sirreesse nama guddaadha. Dhiifama gaafachuun nama beekaadha. Muktaar viidiyoo kana yoo dalagu jalqabni kana ture nabira turee galaksii jechuudha. Koomeentii irratti akka isin barreessitanitti koomeentii ilaalee isin dubbisuu isinitti himuuf dhufe maalinni viidiyoo awwala hojjetame jechuudha. Garuu amma Muktaarii fi Caaltuun gaariitti jiranii biraankillee miti sobaa miti isin sobni hin jiru dhugaadha. Garuu waan hundi immoo viidiyoo irratti gadi lakkifamu akka isin jettanitti kijibaa miti. Isin hin kijibne anillee isin hin kijibne hiriyaa taatee maalinni akkanaan jettanitti ani isin hin kijibne kijibnillee hin jiru. Waan tokko kijibni jiru araaramanii wanna jiru sirreessinee wal araaramanii waan bareeda irratti jiranii wanta gaariitti jiranii araaramanii jechuudha. Maalinni yoo jettan biraankillee miti sobaa miti isin sobni hin jiru sobaa miti waan hundi dhugaadha. Garuu waan hundi immoo viidiyoo irratti gadi lakkifamu kanaaf akka isin jettanitti kijibaa miti. Isin hin kijibne anillee isin hin kijibne hiriyaa taatee maalinni akkanaan jettanitti ani isin hin kijibne kijibnillee hin jiru. Amma araaramanii wanna jiru sirreessinee waan bareeda jiraatuu jalqabee daa'ima isii jaartii isii wajjin jiraatuu jalqabee viidiyoo gallakkisee san immoo awwala isaan jalqabame viidiyoo ka gallakkisee wanti kun osoo hin uumamin diraamaa hin daleenaa diraamaa sanirratti jalqabni kana ture. Diraamaan ka jalqaba ka ta'e sani maalinni namni yaadu jechuun akkamitti namni dogongora yoo jettan namni hin dogongora sanirraa uf beekee yoo sirreesse nama guddaa jechuun waan baay'ee keessa waan darbineef namni hundaa hin callisne alinee hin callisne viidiyoo yoo gallakkisoo akkamirra jirtaa maalirra jirtaa araaramanii Caaltuu maaliif gatee Muktaar maaliif addaan ba'an ka jettan addaan hin baanee deebi'anii amma garuu wanti hundi gaariirra jira sirraa'ee waan bareedarra jira araaramanii wajjin jiraachuu jalqabanii. Garuu viidiyoo gagallakkisee guyyaa 3 dura gagallakkisee sanirratti koomeentii baay'ee dubbisee anillee viidiyoo gagallakkisee waan isin beetaniif jechuun awwala uumamni viidiyoo kana yoo dalaguutu uumame namni wal beeka. Kanarratti immoo namni baratee amma achi waan sirriitti ka deemu ta'a jechuudha. Namni hin barata waan tokko irratti waan badaa ta'e irratti namni hin barata barumsa fudhate immoo san akka kanatti akka hin deebine namnillee gorsa barbaada. Gorsa keessanillee gaariidha. Gorsuu arrabsuu miti. Muktaar nama gaarii nama jabaa jechuun awwala osoo anillee osoo hin beekin arrabsee ture. Dhiifamallee gaafadhee viidiyoo irratti dhiifama gaafadhee isinillee agartanii du'aayee teessanillee kunoo hin kufni du'aayee teessan waan isin gaarii addan sanirratti illee akkanumatti naafne du'aayin keessan hojjattee waan isin barbaadan jechuudha. Biraankillee miti
waan tokko isin hin soofne ani soofni hin jiru isin hin soofne sobaa miti dhugaadha. Inni yoo badii karaa badii yoo deeme karaa badii sanarratti deebisna haguma dandeenye goone hiriyyaa jedhamtu isinillee kanuma keessa turtanii isinillee kana yaadaa turtanii isinillee keessa jirtan nama waan gaarii yaaddan jechuun aartanii waa isaa fi Muktaariif aartanii waan baay'ee jettanii turtanii kanaafuu gorsi keessanillee dubbii keessanillee waan isin hin jaalannee sanirraa deebi'ee waan isin feene waan isin barbaanne sanirraa deebi'ee ture maaliif waan isin jaalatu waan isin kabaju waan isin jaalatu waan ta'eef waan isin kabaju waan ta'eef viidiyoolee gadi lakkisne anillee respect guddaa qaba Muktaariif viidiyoo kana yoo ilaalte respect guddaa qaba sirra I proud of you maaliif nama jaalatuuf dhiyaadhee akkamitti jaallala jedhee akkanatti uf dhoysee yookaan immoo viidiyoo gadi lakkisee uf jaalata ta'ee jechuudha. Nama uf jaalata ta'ee akka fedhe ta'a jechuudha. Garuu kabaja guddaa qaba. Anillee arrabsee ture waan hin taane natti hin dubbanne. Badii isaa ta'uu isaa beekee badii sanirraa deebi'ee jijjiirama guddaa fidee arra akkam jira yoo jettan waan bareedaa irra jira badii sanirra deebi'ee jechuudha. Kanaafuu kabaja guddaa qaba. Nama hin kabajaa nama jaalataa garaa isaa keessa dharan qabu jechuun sheexaanillee uumame san amma darbee wanta gaariitti deebi'ee jechuudha. Nama natti mufattan hin kijibda yoo jettan kijibaa miti kijibni hin jiru hin kijibni anillee hin kijibni wanti jirus kijibaan turre piraankiillee miti piraankii ta'e sila piraankiidhaa isin jenna garuu piraankii miti riil ture Muktaar baay'ee si galateeffadha wanta nu jenne hin dinne sirraa'ee ammas umrii siyaa kennu jaartii ta'e caaltuu wajjin umrii dheeraa isiniif haa kennu jabaadhu afoona lillah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.